Nambarre si hayawaanota nambarre ana. Ani bar qabsiisan ajjecha isini fandaa tumtan. Zayti lafaani bar wara majlisaatiin akkas jedhe. Qabsaa isisu mitiana. Zayti mata gadoonatti na itti salphaadha. Haga lubbuun keenya keessa jiru waan itti amane ka dubbatu. Isin boonse maa isin hin xiqqeessu ani. Wani maqaasi nyaadhe lakkaasitti tile maali? Maal gootani isin yoo tokko kanarra iyyitanii arrabsitanii sila isin wanni guddaan isin gootan immoo gasti wali guurtanii iyyitanii birii namarraa wali qabuu kana waan gurjaa gootanii bannaate. Waan isin hin goone goonetu maaluma goote Oromoo maal goote ati? Maal goote bo? Halo? Billahi dhufuun danda'u ajandaa maraataa wayitu jira. Anamma miira achi dhaqee waan sanonnoo godhuu hin danda'u beekta. Laayibira jira. Laayibira jira. Wallahi laayibira jira. Marra khatar wallahi. Yalla habibi. Hojii meeqa? Sorry. Dhiiroo. Nama akkas. Ani yoo mana banatanii yaa akhi luka kamiin deemtanii nama aboonatiin dawali. Miila kamiin sochootanii oo akkam keessa deemtanii Oromoo bu'aa buuftanii isin yoo of tuttultan asirra taabtaab isinii godhaati bar. Itoophiyaa arrabseetti arrabse akkasuma kun. Ambarki arraba isaa kana meeshaa kasa aslii jedhaan jedhee itti bilbili abbaan irraan kaafne nama bilbila abbaa qabu waraana. I'm sorry. Waa tolchiin irratti waan balleessinaa jedhan. Wanni dubbii kana mara akkana godheessin. Maali waa tolchu? Kaan dulluma kaan sagalee diina kamiif lolaa jirtan? Mee Oromoon najjeeftee sikitiif na jettu. Faanoo tokkotti maa biyya gamee maal ajjeeftanii beektan? Kingi Kamaal Abdallaa tuytanii eeshfaayitii ma ajjeeftanii ma dandeette maal argattan? Diina keessan kam ajjeeftan? Tokko kanarratti dhufin nalleef hin dhufin ammas shayinii tokko. Darasaan tokko ebalu walitti araarsinan jiru daangan guyyaarraan. Anaaf gadi dhaga feene wal arrabsine wal quufna mootummaa walii manna ufii waliin fixanna kana karaan kana tarkaanfii kana narratti addaba. Iyyitee sareen duttee callifti hojii keenyatti fufu. Feen waliin araaramna odoo walitti kaluu jiraanne wal bira dhufne shaayii dhuyne salaam jennee adda deemna. Yoo dandeenya karaa teekinooloojiitiin bilbila waliin haasofna dadhabnu qiyaamaa wal agarra. Fakat maaltu nama dakala? Iyyee adeemu ka'ana jedhema. Akka aslii sun ka'ana jedhe dhufee asitti cuubee garaa na akka. Kasi akka saama siin jira. Maayilii inni keessanuma. Anyways akkas yoo yaasinillee qabaata abdii kumelloo qabaate itti fufi jedhin ittiin. Abdi yaada fitattanii? Okay. Maali daree duudaa gadi yaada fitattanii? No, ani kasin jiru sheekama laatille dhiisi amma life marra gabbayitiin dhiisi amma miira keessaa bayitiin samboo deebii kootti nagaan jechuudha. An akka kiyyatti sheekamaal. Kumbusha wallahi. Kumbusha girrisa. Anama namni aga keetti qoosee maal jireetti taphadhu. Warra baay'isawee kana keessa cim. Wallahi amma takkalee natti fakkaatu dhugaan joogoo akka gaarii taphadha. Ol buteen arrabsaa hoolaan guddaan gabbayee haadhatii ati keessee. Abete duuda nakutte duudi si haajetu. Amma kabbaa imaadhaan Lali, ani sheekama laatuun nafite loruu jettaan beektaan akkana ittiin sii galee ani ignore ma godhee dabara. Samboon isaanuu siifatanii si dhiisan. An dhugaa sitti meechuu an akka kiyyatti. Saniif waan amma life irraa bayitiin onnoo ajanda kanallee dhiisitiin. Isin lamaanuu anaa tokkuma. Kadiinillee taatu asillee taatu anaaf tokkuma isin lamaanuu. Saniif onnoo hundattuyyuu akkasii. Tokkoffaa meesi warri baay'isawee jiru. Wanni aananirra qulqulluu jira jedhan. Aananuma kana namni sii tayaa dhugii. Yoo siin jedhe gad si taraa. No, anaka mushadde ani wanna fedhii kee malee godhan akka mushadde anana jechuun danda'a. Ani amma mee jechuun mee doluma malee mirkaanuma xaarima malee gochumaan ka diiri sun boo'ee boochise
zari abbaa torban na waamee nan taane waan ati na faarsite sun na siyaan kee sun nan taane. An sheekamalu sunsii ta'uu dhabuu danda'a sii ta'uu dhabuu. Dhiira jechuun akkana bar. Akka jara kaanii boo'ee fudhatu maal arrabsan nan taane. Maali jarana kun? Giddi maammoo. Andi aimaa miti barka kabalanii obaasanaan. Maalii kiyya sirriin an jette jechuu dhabuu. Akka jarri yaadanitti yaadne. Akka ofii yaadetti na gorsuun sin barbaachisu jedhee. Ani gorsaa miti namni biddeena kitifoo fidee yoo afaan si kaa'ee ahimma chim jechuun danda'u ilmi nama ambar nama filatee waa dalagu. Obboleessoo kiyya na siyaaf sii godhe jazaa kan lakkaa'iri jedhee bira taruu danda'a innis. Hagana maa oo iftan dubbi. Wanni kun immoo waan baay'ee nama arrabsiisu miti arraba badaa miti akka isa haadha abbaa namaan arrabsinaan. Majnuuna jechuun maraataa jechuun gabaabaman dhibbannaan jedha sanii ol naan jechaa jirtan. Kadiiritti buutu maalitti buutu mee kadiirii kana dhuguma jaalatta Oromoo niifin achitti haadhiichisu. Mee waan isa fayyadu dalag. Kingi kama arrabsite xiqqeessite ajjeesa asriin isin hin gaafatu maaliin isin gaafatu. Yaa kii kun kalaam galaba. Kalama bu'aan qabne naa seenaa. Hin fayyadu kun isas asliin irra akkasitti haadhatii arrabse suni kadiiriin Facebook irratti waggaa lama dura waan inni jee arrabse quban qabdanii. Har'a goota isaa ta'e an dubbannaan ani jecha takkatti ati maraata jennaan akkana isin goote. Dayyuusa soqadhaa anaan wanta akkana godhuu dandeettan. Bar waan godhuu dandeettani. Cirtanii na nyaattan malee ijjanuu kiyya kanu. Cirtanii taakulan bas. Fakkat. Ani gochi isin olii gadi marqitan. Suuraa gaggara galchitan. Narraadii ani anfani itti kolfaan kana. Xiqqeena laaltanii mi? Ana xiqqeessitan anfani itti kolfee bira taran giifti. Dhala asirra na uf suqumtu gisee na arabsituma giifti isinii kennaa biran tarrean. Mungkin kooni kuma kudhanii ol fitee jedhaa bakka maratti kennaa isiniin tarreen. Nan eeyyasiisuan jaaladhate miti karaan ture. Barummaan ajanda waan asirraa Oromoon sitti jibben jedha. Oromoon asirraa yoo jiru galaba jira ka jirullee. Har'a ajandaa nama tokkootiif akkanatti gidee lubbuun nama 100 shumee sitti dhiba du'aa jira namni rakkataa jira. Booyaa jira jedhu nama 200 as taa'e. Kaalee gidee abdii cululee bilbilu nama meeqa na laala yaatanii hin deemne. Lubbuma maal waan kun nagaraa kam dalaydan. Waan kun nagaraa diinii kamiran nama laaltan. Ana makadiiriin arrabsu edam. Ci qophaa'ee dhufe. 3,000 taata nama dhaga'uuf. Sheriyaat gammada hadiisa barsiisa diin barsiisa nama meeqa jala ta'a. Isintu waan isin barbaadan isin ilaala. Don't worry. Mali. Tokko warra miidiyaa kanarra jiru afaan isinitti himuu hin danda'an. Isin daran isin arrabsuu hin danda'an. Istirii keessan qotee fidee haadha abbaa keessan biraa fidee waan hamilee isin cabsu asirratti isin jechuu danda'a. Hin xaabamina lubbuu keessan hin xaabinaan. Hujii ati irra bultees arrabsuu danda'an. Evidensii wali akka ati hadoottee asirraa ol ka'uu dadhabdu. An gurbaa kanaan arrabsinaan. Bar ummanni keenya kun waa waliin hubatu. Kadiiraan kabajamoo keenya jee, artistii keenya jee, aktiivitii keenya jee, darasaa hawwituu keenya jee. Kanarra kabajamaa isa liqimsaaf. Maal isaa godha kanarraan? Maaliin isa waamame? Haniikiyya isaan jedhure? Faniikiyya isaan jedhere maal godha? Maaliin isa waamaan? Maali wanni kana maraa nama iyyisiise? Sila jedhan uma kadiir kan arrabse maaltu isin iyyisiise? Maali wanni iyyansa gahe? Namni ma arrabsama? Hidhamuutu jira. Qabsaa'anii ma hidhama? Dhima arrabsama? Mee isin waa barsiisu kaa'uun kenna bara. Awwalumaa kaa'uun kenna isin waa barsiisu. Iyyansa keessaa ba'a. Isinii galee? Iyyansa keessaa bayaa isiniin jedhe.
Gaaf iyyansa keessaa baatan gaafa waa hubatta waa namaan jetta guddaa silaa ati jettuutu gabbayee nama tokko namni waa jedheef nama arrabsa subhaana wa ta'ala zabara kam keessa jirtan shayni guddaadoo mucaa kadirna jalaatu qabeef na arrabsu mii rabbii keessanii jaa eessa jira jarana yaa akhi makhluuq akkam mani tokkokii kun mee faaten silaa wajjin qabdu ajandaa barbaaddiin arrabsiti silaa namni ati guddaa jettu silaa namni jala deemu akkam waa namaan jedha nama tokko tuqaniif mataa isaatu tuqan odoo imaana qabaattani odoo jabdummaa qabaattani odoo namummaa qabaattani mataa keessanii yoo waa jedhan jettanii calliftan rabbi si haa qajeelchu jettanii calliftan odoo imaana qabaattani imaana kun imaana miidiyaa dura qabdan anaa miti keessan xiqqeessitan amma adabattanii akka arrabaa fi dhuftan yaada akka isin kaslaana akka isin hayawaanaana taatan nagaa ijoolli rakkoo yoo galte namni furmaata barbaada malee arrabaa miti kadiiri marsaa lammataa ka arrabsa isin anaa miti marsaa lammataa ka arrabsa isin anaa miti borus ka ana arrabsiisaa jedhu isin namni furmaata barbaadu nama arrabsaa taateen tun sirrii miti jedhe abbaa gaarii jalatti hin guddanne ijoollee jaarsummaa wayii keessan teenne maal taatan namni yoo walitti bu'e akkanaanii miti bifa kanaanii miti kamiidhameelleen obboleessoo keenya ni miidhamte dogongoraani sabarii jedhanii mee araara baradhaa nama miidhasanillee atiin bade kun hin dogongorte ebaluu kana ni miite gabbai dhiifama gaafadhu namaan jedhan maali fardi akkana nyaattanii bas isini ibaadan tooyiduma maxxansu raayya porofaayila godhatu sheekotu masira dawa gotu porofaayila godhatu sanuma duwit godhu kas isini islaamummaan kan naamusa baradha ana isinitti mikiin Kamal Abdalla akka itti namatti waa dubbii qorrisiisan bara ol banaate suuraa gaggara galche maali as jira kun waan maal fida kunam summii facaasu gandummaa walitti duulchu maali kuni dhaloota akkam tasirra jira aganatti isinii lakkaawwan Hosseena afaan takka kalimaa takka dubadhaa waan gaarii.